Barnoota keenya kutaa 48ffaatiin qub-guddeessa kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo darbe egaa sirna tuqaalee kanneen jedhaman ilaalaa turre. Har'a immoo qub-guddeessa kophaatti adda baasnee maal akka inni ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Qub-guddeessa jechuun itti fayyadama qubee guddaa jechuudha. Hiikaa biraan qabu. Qubee guddaa iddoo kamitti kan nuyi fayyadamnu? Qubee guddaa iddoowwan itti fayyadamnu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Qubeen guddaa tokkoffaa irratti kan nuyi fayyadamuu qabnu jalqaba himaa irratti fayyadamna. Jalqaba himaa irratti fayyadamna. Asitti qubee barachuun barbaachisaadha. Kanaaf qubee kan jedhu jalqaba hima keenyaa irratti maal fayyadamneetu jira? Qaa qubee guddaadhaan fayyadamneetu jira jechuudha. Itti aansu asitti garuu qaa qubee xiqqaadhaan fayyadameera jechuudha. Kun X'dha. Hin ta'u jechuudha. Kanaaf mallattoo X kanan irra kaa'eef jechuudha. Jalqabni hima tokko qubee guddaadhaan kan inni eegaluutii qabu. Itti aansuun qub-guddeessa kan nuyi fayyadamnu maqaa namaa qubee guddaan kan nuyi jalqabnu. Maqaa namaa gidduutti fakkeenyaaf haga akaakayyuu keenyaatti abaabilee keenya haga kamittuu haa tarreessinu maqaa namaa haga ta'etti qubee guddaa fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Asitti lammii kan jettu hawwii, boonsaa, jiituu, gurmuu, seenaa hundumti isaaniiyyuu jalqabni isaanii maalidha? Qubee guddaati jechuudha. Maqaan namaa qubee guddaan kan inni jalqabu. Itti aansuun sadaffaa irratti maqaa biyyaa, sabaa, afaan, godina, aanaa, ganda, tulluu, lageen, galaana, haroo, garba, kalaqaawwan adda addaa, dhaabbilee beekamoo, guyyoota torbanii, ji'oota waggaa, wantoota beekamoo hunda qubee guddaan kan nuyi jalqabnu jechuudha. Isaan kun hunduu qubee guddaatiin wantoota beekamoo ta'an kamiyyuu yoo maqaa waamna ta'e qubee guddaatiin kan nuyi barreessuu qabnu jechuudha. Fakkeenya isaanii ilaallu. Oromiyaa gaafa jennu maali? Maqaa biyyaati. Kanaaf qubee guddaatiin. Afaan Oromoo gaafa qubee guddaadhaan jalqabni isaa jechuudha. Kilimaanjaaroon gaara beekamaa guddaa addunyaa kanaati. Kanaaf maaliin jalqabnee jirra? Viiktooriyaa gaafa jennu immoo hara akka Afrikaatti baay'ee guddaa ta'edha jechuudha. Atilaantik, Gamtaa Afrikaa gaafannu, Yuunivarsiitii gaafannu, Gadaa gaafannu, Amajjii, ji'oota waggaati. Wiixata gaafa jennu guyyoota torbaniiti. Meeditiraaniyaa gaafannu galaana beekamaadha baay'ee jechuudha. Amaazoon gaafannu daggala cimaa addunyaa kanarratti beekamaa ta'edha jechuudha. Isaan kun hunduugaa qub-guddeessaan kan isaan eegalan, qubee guddaadhaan kan isaan barreeffamuu qaban jechuudha. Itti aansuun gabaajee barreessuuf ni fayyadamna jechuudha. Asitti egaa biiroo barnoota Oromiyaa jedha jechuudha. Biiroo kan jedhu baa jalqabaa fudhanne, barnoota kan jedhus baa jalqabaa fudhanne, Oromiyaa kan jettus haala kanaatiin qubee gurguddaadha kan nuyi fayyadamnu jechuudha. Yeroo tokko keessa beekannoodhaan tuqaa namni gidduu gaggashuu hin dhiisa. Akka seeraatti tuqaan galuu qaba. Garuu immoo yoo akkatti galees gabaajeensaa hin beekama waan ta'eef walii galuun nama hin dhibu. Garuu qubee guddaa ta'uu danda'uu qaba jechuudha. United Nations gaafannu United kan jettu kanarraati fudhannee jira. Nations kan jettu naa fudhanneerra jechuudha. Kun afaan Ingiliffaati. United Nations kuni afaan Oromootiin akkas jedhatu hin taane garuu gabaajee kana afaan kam keessattuu ni fayyadamna jechuudha. Afaan kam keessattuu waan fayyadamnuu fi qubee jalqabaa qubee guddaa isaati kan nuyi fudhannee haala kanaan barreessinu. Kana walumaa galatti sirna tuqaalee fi qub-guddeessa haala kamiin akka fayyadamnu guutummaan guutuutti viidiyoowwan nuti isinii hojjenne irraatii barattanii jirtanii abdii guddaa qabna. Barnoonni keenya kutaatti aanu akkuma fufetti jira.